waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baatti humnoota mootummaa irratti injifannoo gonfachuu beeksisee jira. Waboon humnoonni mootummaa hedduunis bakkeewwan garagaraatti fedhiin isaanitti makamaa jiraachuu himee jira. Waboon akka jedhetti Cibraan Maddaawlaa Buttaan, Jeneraal Waaqoo Gootuutii fi Cibraan Hambaa Aanoolee Buttaan leenjisoo Diigaa Baalee fi Arsii Baa keessa socho'u waliin ta'uudhaan tarkaanfii fudhatanii jiraachuu himee jira. Godina Arsii aanaa shirkaa ganda leemuu fi xijjoo keessatti humnoota mootummaa sakattaadhaaf bobba'an irratti waboon tarkaanfii ilaalessaa fudhateen loltoota mootummaa 25 ajjeesuudhaaf hedduus madeessee akka jiru beeksisee jira. Warreen ajjeefaman keessatti ammoo dabballoonni aanaa waraana mootummaa waliin bobba'anis akka keessatti argaman waboon himee jira. Kana malees loltoonni mootummaa 40 caalaan madaa'uudhaaf hedduun isaaniitillee ammoo baqachuu fi harka laachuus waboon kan hime hoggaa ta'u. Qawween 20 hidhannoo guutuu waliin ammoo shoggoxii 2 fi maallaqni guddaanis booji'amu waraanni bilisummaa Oromoo lola kanaan beeksisee jira. Poolisiin 3 fi milishaan 1 ammoo booji'amu ergaan viidiyoon waraabamee qoodamaa jirus mul'isaa jira. Bifuma wal fakkaatuun ammoo humnoonni mootummaa bakkeewwan garagaraatti waraana bilisummaa Oromootiin booji'amaa jiraachuunis ibsamee jira. Salaalee godina Shawaa kaabaa aanaa Wacaaleettis milishoonni mootummaan bobbaasee meeshaa waraanaa waliin booji'amuun ragaalee waraanaatis mul'isaa jiru. Humnoota mootummaa waraana keessatti booji'amaniin ala loltoonni hedduunis fedhiidhaan gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa akka jiran waboon ifatti beeksisee jira. Lakkoofsi loltoota mootummaa wabotti makamaa jiranii yeroo irraa gama yerootti ammoo dabalaa akka jirus waboon beeksisee jira. Kana malees waboon waraana qabsaa'ota haaraa hedduuf leenjii loltummaatii fi siyaasaa kennaa akka jiru tibba kanaas himee jira. Lolli jiddu galeessa Oromiyaatii fi kibbatti adeemaa tures haga ammaatti kan hin dhaabbatin hoggaa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo waboon humnoota mootummaa kanaan dura ammoo ofirraa qolachaa turee fi ittisaa ture guutumattuu injifatee akka jirus beeksisaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baatii fi Shawaa kaabaa keessatti humnoota mootummaa guyyaa lamaan kanatti hedduu fixee akka jiruu fi injifannoo boonsaa argatee akka jiru kan hime ammoo lolli guddaan ammas lixa Oromiyaa Wallaggaa Firnittis adeemaa jiraachuutu himamaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad humna guddoo kaleessaa fi har'aan tanas konkolaataa hedduudhaan gama lixa Oromiyaattis qajeelchaa jiraachuun saammoo kan himamu. Waraanni bilisummaa Oromoo waboonis daandiiwwan gurguddaa gama lixa Oromiyaa geessan qabatee isaan eeggachaa jiraachuutu himamaa jira. Yeroo lolli haa dhaabbatuu fi akkasuma nagaan Oromiyaatti haabuu akkuma Tigraayitti jedhamaa jiru kanatti mootummaan Abiyyi Ahmad fi waraanni bilisummaa Oromoo waboon haala jabaateen ammallees wal dura dhaabbachuudhaan lola guddaas gaggeessaa jiru. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammad ammoo gama isaaniitiin imala galateeffannaadha Awurooppaa fi Ameerikaatti godhan kanaan ammoo yeroo garagaraatti yoo haasaa godhan akkuma Tigraay nagaa argatteetti Oromiyaan nagaa argachuu qabdi, lollis dhaabbachuu qaba jechuudhaan yeroo garagaraatti ammoo irra deebiidhaan dubbachaa yoo turanillee ammoo lolli kun dursee mootummaadhaan dhaabbachuu akka qabus obbo Jawaar Muhammad kan himan. Mootummaan Abiyyi Ahmad lola kana ammoo otoo hin dhaabin Oromiyaa keessattis itti fufuu waan filate fakkaata. Obbo Jawaar Muhammad kana malees ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon haa hiikkatu maaliif jette jechuudhaan gaaffiiwwan garagaraa ammoo isaaf dhiyaatullee ani waraanni haa hiikkatu jedhes hin jiru kan jaan obbo Jawaar Muhammad. Qaamni hiikkatu jiraachuufis hin jiru, nagaan haabuu gara marii haa deebinuun jechuudhaan haasaa godhan keessatti Oromiyaan nagaa argattu uummanni Oromootis nagaa argatu lola kanarraa ammoo haara galfachuun Oromiyaatis dirqama jedhanii jiru obbo Jawaar Muhammad. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon kibba Oromiyaa jiddu galeessa bahaa fi akkasuma bakkeewwan garagaraattis humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad wajjin kokkee wal qabaa jiraachuus himaa jira. Humnoonni dhiyeenya kana leenjii gubbaa turan milishaan yookaan ammoo dhiitee kufaa inni jedhamu hedduunsaa Oromiyaatti kan bobbaafame guutumattuu waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiraachuutu mul'achaa jira.
jira. Keessattuu yeroo ammaan tana humni guddaan mootummaan Abiyyi Ahmad bobbaasaa jiru kan leenjisaa turee fi akkasuma gaachana sirnaa kan jiran ammoo iddoon isaanii guutumattuu kibba Oromiyaa akkasuma jiddu galeessa Oromiyaa Shawaa Kaabaatii fi bakkeewwan garagaraattis harka obootti kufanii jiru. Humni addaa Oromiyaa hedduunis ammoo guyya guyyaadhaan mooraa mootummaa Abiyyi Ahmad ganuudhaan gama obootti illee yoo makamanii fi waraanni bilisummaa Oromoo boon yoo isaan simatus ammoo suuraalee garagaraatii fi viidiyoowwan adda addaa qooduudhaanis mul'isaa jira. Fadhumaan humni addaa Oromiyaa mooraa mootummaa Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa cabsuudhaan gama obootti qajeelee obootti harka saalaachuu mootummicha afaanis deebi'aa jira. Humni addaa Oromiyaa hedduun ammoo mootummaa Abiyyi Ahmad jalaa badanii jiddu galeessaa fi kibba Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromootti makaman yaada isaanii ammoo yoo laatan mootummichi nagaa waan hin barbaanneef ammoo akka Oromoo fi Oromiyaan ammoo nagaa argattuuf miseensonni humna addaa Oromiyaa biroo hafanis mooricha cabsuudhaan gara obootti makamuu qaban jechuudhaan ergaa jajjabdus ammoo yoo dabarsan mul'atee jira. Humni sibiila Oromoo jabaachuu qaban gaafii dhiyaatuu qabu miti kan jedhan gameessi siyaasaa obbo Yaayaa Bashiir san jabeessuudhaaf ammoo olola waladheessii oofuun furmaataa miti kan jedhan kan furmaata ta'u ammoo galaa qoonqoo fi hidhannoo falmattoota Oromoo boo gabbisu jedhan kayyoodhaa fi naamusa ganamaatti cichuu tokkummaa Oromoo tiksuudhaaf aarsaa gochuufaadha kan jedhan yeroo kun ta'utti warri nagayaan qabsaa'u hojii qabatamaa gama isaanii jabeessanii oofuu akka barbaachisu dagatamuus hin qabu jechuun dubbatan obbo Yaayaan. Qabsoo karaa lamaanii jabeessuun waltumsa malee wal hin danqu kan jedhan Yaayaan. Wal danqisiisuudhaaf jecha ammoo olola jibbaa hafarsuun garuu lamaanuu jalaa miidhee diina nurra aansa jedhan. Addunyaan maaliif warra kaabaa qofaaf xiyyeeffannoo kennite nu ammoo Oromoo nu tuffatte jiranii of gaafachuun Oromoo hundarraa eegama kan jedhan obbo Yaayaa Bashiir. Waan hanqifne qabna kan jedhan obbo Yaayaa Bashiir hojii manaa keenya karaa lachuu qawwee fi siyaasaa milkeessuu irratti gaatti waa hin hojjetiniif ammoo malee sababbii biraa miti jedhan. Acara